Aseebuu firaayyaa ilmaan abbaa tokko sabboonaa fi goonaa umbanaa fi itu iddi obbolummaa harkisanuun citu. Ija bitaaf mirgaa koontoo fi daarimoo utuu hin dubbatiin kan garaa wal simu. Horoof kanneen biroo michuu garaa takka nagaatuun gaafatiin bira darbuun yakka akka qilleensa arfaasaa tulluu addaan iree nagaan keenya jaalalaa lageen qaxxaamuree bakka jirtanitti isin qaqqabu nagaan obbolummaa silaa qitan qabu jedhee ittiin jalqabu jarana rabbiin kadhatanii waliinis yoo murteessan dhaabbii bultiitti gal'aa aqaan wal jaallachuudha lafaa dhabanuu callaa kan walii ta'uu beekuun adeemsa bultiif dursa kun tolee yoo jabaate umurii dheeraa sursa erga mana dhaabanii yoo wal gooluu baatanii wal mararfachuudha yoo obsaan jiraatanii yeroof gindillaa dhabaan seenan dhiphinaaf rakkoo yeroof gatan taranuu ni argatu gaaf tokko. Garaanu. An erguman si waliin bultii kana dhaabee guuboo rakkinaatu mataa kan koo yaabee jooraa olee dadhabee yoo manatti galee qabbana sirraan argu yoo gubataa malee. Taa'ee aaran galfadhu gammachuu qabaadhee utuun hin gahin xooxaree muka gogaa fakkaadhe utuun hanga miilli koo adeemu deemee sirraa fagaadhe. Erganniitii fuudhee suubboo ta'uu kooti dubbadheen baafadhu du'een obbaafadhu aadaa deemuu kooti uummoo ta'uu kooti. Yeroo abbaan warraa jedhu aariin keessi bobaatee haati warraa immoo akkas jetti lafaa utaaltee gaade. Isa yuusinnaan jedhaa waamee kana baachiftee fayyaa haadha koo jalaa buttee ana kaachiftee toorri jireenya kooti sicheessaa wal qixxaata haadha kan koo biratti anatu haadha fakkaata. Si bira taa'uu koora rabbitti waa himadhaa dafee naa geggeessu anoo du'an filadhaa jetti haati warraas yeroo dubbiin guggubu yeroo mana keessaa walii galuun dhibu. Jarana akkas jedhee maatiinis yoo ta'e kan wal nyaatu. Isaan miti ilmoon gidduu isaaniitii baatu teessee kaatee dhiphatti sammuudhaan nagaan taatu. Jireenyaadhaaf abbaa ishees akkasiin taanaan jeeqa gaaddisa lixxu dhabdee ilmoon jooraaf meeqa. Atormaa silaan naatuuf gindillaa baachiftee nyaadhu rafittiin jetti ka daabboo gogaa nyaachiftee. Garuu jira namni gaariinis sabaree walii obsu utuu agabuu buluu kana milee wal gorsu dhaba haala yerootiin laafnee akkas taanu rabbiin kadhannaa abshir bullee akka keessaa baanu yoo maratti obsan rabbundaan nama ga'a gooliin sagalee keenya akka mollaan dhagaa jedhee walii obsee riqicha walii ta'ee jirobsee guyyaa eegee kan waan guddaatti ba'e. Maal taatan abiddi abiddaan hin dhaamu gonkumaa tokko yoo jarjare tokkobsuun gaaruma. Yoomuu wal ta'uudha kan mana bareechuu. Muka jal'ate iyyuu koobanii qajeelchuu. Bu'aa wal ta'uun qabu feenaan sirnaan hubachuu ni dandeenya qotiyyoo fakkeenya fudhachuu suuta tarkaanfattee suuta walii obsitee gommoo midhaan gooti bajjii baqaqsitee. Warri wal hin hubanne utuu qabuu dhaba warri wal hubatu waan hundumaa qaba kanaaf dhibee akkasiitiin akka hin jiraanne aadaa bultii wasaasaadha wal hubachuu barbaada.